ittiin dhaabbanni koo fayyadamaa ta'uu qabdu ta'e qofadha. Eeyyin. Dhaabbata. Kanaafuu amma hoogganaan koo wanti inni jechuuf yaalaa jiru. Dhaabbanni Jaangil Horsilas jalqaba keenyaa fi kan nuyi dursa kenninuuf akka ta'e waadaa siif galla. Egaa dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu nuyi yeroo ammaa bu'uuraalee misoomaa ittiin dhaabbata keessan geggeessinuu hin qabnu garuu wantoota barbaachisan kireeffachuu dandeenya. Yookiin ammoo bu'uuraalee misoomaa yeroo dhaabnu gargaaran sirriitti diriirsuudhaaf ni yaalla. Akkasumas namoota qacarree yeroo hundumaa akka isaan isin tajaajilanii fi Jaangil Wholesalersiif hojjetan goona. Kanaafuu torban dhufu ni qacarra. Tolee? Ammallee ni goona. Ni goona. Kun dhugumatti oduu gaariidha. Kana jechuun kana booda nuti waliin hojjenna? Eeyyee sirriitti. Egaa kanaafuu gara Maajoo Laamaanchuusitti baga nagaan dhufte jechuun barbaada. Gara fuulduraatti si waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Baay'ee qophiidha. Ayyeen.